Ashama harka fuunee kabajamtoota hordoftoota Milkii Miidiyaa Neetwoork keessummaan qabaa keessummaa kabajamaa fi jaalataa akkasuma quuqamaa mirga dhala namaa akkasuma gaazexeessaa afaan Oromoo Simbirtuu Miidiyaa irratti ni beektan jedheetiin yaada. Mee waa'ee isaa dubbachuun dura mee gara isaa isin dabarsee eenyu akka ta'ee fi maqaa isaa isiniif haa ibsu dhiyaadhaa keessummaa keenya kabajamoo. Hayyee galatoomii hedduus galateeffannaa. Tole mee eenyu guddadhaa mandiidhaa bargaagaa isiniin jenna. Tole mee eenyu maqaan keessan eenyu jedhamtu eessatti dhalattanii amma eessa jirtan kan jedhu mee daawwattoota keenyaaf. Yaa ani Tafarii Nugusee Xaafaan jedhama. Kanan dhaladhee Arsii Boqojjiitti. Amma kanan argamu Ameerikaa, Minnesota, magaalaa St. Paul, Stoora, African Light Book and Coffee Shop keessatti argamu. Tole galatoomaa Dr. Tafarii jechuun ulfaataa maqaa doktorummaa maqaa kabajaa baattanii jirtanii. Tole mee barumsa keessan eessatti xumurattanii yookaan hordoftan? Barumsa tokko haga saddeetii hedduman dhaladhee magaalaa xinnoo wayii Leemuu jedhamtu achuma Boqojjii keessa achitti baradhee haayiskoolii Boqojjiitti baradhee barumsa koo digirii jalqabaa hanga digirii sadaffaa jechuun haga PhD Yuunivarsiitii Finfinneetti baradhe. Egaa achumatti hin deddeebi'e iddoo biraan deemne digirii jalqabaas literaachariidhaanii English literacharii Yuunivarsiitii Finfinneetiin fudhadhee maastarsii koos achumaan Yuunivarsiitii Finfinneetii fudhadhee PhD koos itti aansee achumaan fudhadhe hundumaayyuu A to Z yookiin. Okay, Dr. Tafarii akkuma beektan Simbirtuu Miidiyaa irratti jechuudha gaazexeessaa afaan Oromoo ta'eeti kan hojjechaa jiru. Mee Dr. Tafarii reediyoo TV irrattis ni dalagdu. Mee waa'ee san irra xiqqoo nuuf ibsaa. Egaa biyya kana erga dhufee 2019dha. Otoo jennu hojii miidiyaa irratti haaraa miti. Umurii koo guutuu hojjechaan ture jechuu dandeessa. Yeroon barataa ture undergraduate yeroon ture digirii jalqabaatiif yeroon baradhu akka carraa ta'e kennaa barreessuus nan qaba. Tarii namoonni baay'een ni yaadatu natti fakkaata. Otoon digirii koo fixanii badhaasa argadhee barreeffamaan kitaaba awwaardii jechuudha literarii awwaardii yeroo waggaa sadaffaa ture. So yeroo saniyyuu dhokadheeni nan barreessaan ture. Afaan Amaaraa fa'aan barreessanii gaazexaadhaaf kenna. Amma gaazexaa yeroo sana akka Itoophiis jedhamu kan amma warri Amaaraa qopheessu kuni darbee isaanitti argina. Garuu kan baay'inaan nuufi dirreen qabsoo dirreen hafuuratti baasachaa turre Seefana Balbaal ture. Seefana Balbaal irratti barreessan ture. Gaazexaan afaan Oromoo sin jijjiiru yeroo sanitti kan afaan Amaaraatiin ba'anii isaaniif egaa inni barreessinaa kafaltii miti maalis miti homaa seegnee miti garuu rakkoo Oromoo karaa sana ibsinaa ture. Ergan graduate godheen boodas akkasuma nanni sanarratti nan hirmaadhaa ture. Akkasuma nan barreessa maqaa garaa Mee kitaaba afaan Oromootiin hangamatti kitaaba meeqa barreessitanii jirtu? Walumaa galatti kitaabni ani barreesse naannoo kitaaba jahaati. Jechuun kitaabni jahaan kuni afaan Oromootiin kitaaba sadii, afaan Ingiliziitiin kitaaba lama, afaan Amaaraa anallee miti garuu interviina godhanii kan barreessanii jira. Isaan interviidhuma afaan Amaaraatiin godheeti afaan Tewoodiroos Taklaaraa jedhamu kuni afaan Amaaraatiin actually inni kan baase kitaabichi baay'ee gurguramee fi
garuu anaaf ani tan gammada waan san maaliif waa'ee gadaati ilaalcha gadaa irratti jiru kana xannoo akkaan warri afaan oromoon dhageenye waa'ee gadaa waa'ee irreechaa positively akka ilaalu gochuudha fi piroojeektii gadaa yuuniskootti galmeessuu sana keessatti amma warra negatiiv idea qaban kana influence gochuudha jecha afaan amaaratiin kitaabichi suni kan bahe suma abbaa nootariin kan isaati yaadni garuu kan kooti. Okay, sadiin afaan oromootiin barreessitan sanii maal irratti xiyyeeffata? Dargaggummaattiin barreesse keessattuu lamaan isaanii yeroo undergraduate jiruun barreesse. Ishiin jalqabaa fi badhaasa kanan itti argadhe afaan ingilizitti jijjiiramte jaalala dhugaa jedhti. Jaalalli dhugaa kuni asoosama seenaa gurbaa tokkoof intala tokko wal jaalatanii garuu maatiin intalaa gurbicha waan hin feenee fi intala nama biraa nama qabeenya qabu nama umurii baay'ee ishii caalutti yaa kennanii garuu inni achi akka aadatii fi heerumteerti akka aadatii already walii galameera. Garuu immoo gurbaatti himteeti gurbaanii akka nama sirbuu akka nama hamaamota deemuu dhaqee tachiin booda achi keessa akkuma nama sirbuu dhaqee booddarraa yeroo abbaa warra jaarsichii fi ishiin kutaa tokkotti gaafa galchanii abbaa sana ukkaamsee yookiin abbaa warraa sana ukkaamsee ishee fudhatee bata. Kabajamtoota keenyaa egaa Dr. Tafarii jechuun kitaaba isaati kuni akkuma argitan jechuudha. Kitaabota hedduudha jechuudha kan inni barreessee qabu. Hayyuu keenya akkuma argitanii jechuudha jajjabeessuu qabna. Kana qofaa miti Dr. Tafarii waa'ee aartii afaan Oromoo keessatti hirmaannaa gara biraatis qabdan jechaa kan dhaga'e gama fiilmii afaan Oromoo dalagdanii jirtan kanaan dura. Mee waa'ee sanarraa? Egaa gara kitaaba kanatti onsii dhufe achi kan lammaffaa jaalala dhugaa jedha. Innis yeroo undergraduate jiru kan barreeffame sadaffaa egaa akkuma laaltu maqaadhuma isaaniirraayyuu dambalii jaalalaa fi jaalala dhugaati. Kitaabonni jalqabaa numa dargaggummaa jechuudha. Asoosama lamaanuu. Achi ergan bahe immoo booda yerooni maastarsii ergan jedheen booda kitaabni seexaaf seenaa jettu baate seexaaf seenaan asoosama gaggabaaboodha. So isaan suni seexaaf seenaan siyaasa baay'ee of keessaa qaba. Waggaa amma naannoo waggaa 10 hin ta'a jechuun amma naannoo waggaa 12 hin ta'a 2018 baate kitaabni sun. Isa keessatti inni guddaan seexaaf seenaa kan jedhu suniyyuu mataa isaanii seexaa yoo qabaatte seenaa hojjettaa seenaa yoo qabaatte seexaa hojjettaadha. 2018 amma qabsooni dhuma qeerroon gaafa geggeessitu poolemikiin opiiniyoon qabsoo Adawaawii keessatti geggeessite tokko maalidha? Adawaawii keessatti nuti akka wal qixaatti ilaalamna. Dhaaba tokko fakkeenyaaf opiiniyoonii koree jiddu galeessaa keessaa nama 9 qabdi. Abbuutis nama 9 qabdi. Amaarris nama 9 qaba Biyaadeen. Kibbis nama 9 qaba nama 36 qaba. Opiiniyoon nama meeqa bakka buuti? Akka Oromootti olaallee akka Oromootti miliyoona 40 bakka buuti. Tigreen immoo nama meeqa bakka buuti? Nama miliyoona 7 bakka buuti. Miliyoona 7 bakka bu'anii asii immoo kan miliyoona 40 bakka bu'u bulchiinsa irratti gaafa dhuftu qixa laala. Practically yoo laalan immoo practically warra xinnoo irraa dhufte isaaniitu warra guddaa kana ajaja. Kuni dhaabachuu qabaa.
kuni dhaabachuu qabaa jennee warri riifoormii fiduu danda'anii OPDO keessaa bahuu danda'u. Bahanii jijjiirama kana hin fiduu jedhee tilmaama profeesii yookiin immoo raaga kan kaa'e seexaaf seenaa namni dhaqee deebi'ee dubbisuu danda'amu. Achi keessa jira kunamu. Waggaa 10 dura jechuudha. Okay, kitaaba keessatti sadaffaa moo? Kan sadaffaa sana keessa seexaaf seenaa keessa jira. Inni ta'e waggaa 10 booda. Mee waa'ee fiilmii afaan Oromootiin dalagame sanatti nu darba. Achiin booda fiilmii irratti aartii keessa walumaa galatti gara tokkoon akkuma barreessattiin jira. Lammaffaa barreessarraas gara fiilmii hojjechuu yookiin fiilmii qorachuuttis deemee otoo jennu fiilmis nan barsiisa. Kitaabni koo tokko kitaabni akaadaamii fiilmi irratti. Fiilmii biyya keenyaa yuunivarsiitii guddaatu maxxanse kitaaba sana. Yuunivarsiitii Mishigaanitu maxxanse. Siinee Itoophiyaa the socio-politics of Ethiopian cinema jedha. Ethiopian cinema jedhu malee fiilmii Sumaalee, fiilmii afaan Amaaraa, fiilmii Oromoo. Jiddu galeessa jechuudha guutumatti. Afaan Ingiliziin qorattoota garaagaraatu irratti dhiyeesse. Kitaabni suni fiilmii biyya keenya irratti isa jalqabaati. Tokko fiilmiidhuma irratti qorannoo. Isa meeqaffaati? Akka kitaabichi fiilmii biyya keenya or East Africa fiilmiin Eritrea irra jira. Fiilmii Eritrea fi Tigraay irra jira, kan Sumaalee irra jira, kan Oromoo irra jira, kan Amaaraa irra jira. Afaan Amaaraatiin jechuudha. Qorattoota garaagaraatu waan garaagaraa dhiyeessa achirratti. Ani kan koo interestiin koo fiilmiidhuma Oromooti. Garuu ka'umsa kitaaba sanaati kan ta'e paanaalii akka hayyuutti jechuudha. Amma hayyuun tokko addunyaa hayyuu or akaadamikii jechuun fakkeenya barsiisaa yuunivarsiitii yoo taate hojiin kee barsiisuu qofaa miti. Qorannoo geggeessuudha. Qorannoo gaafa geggeessitu qorannoo geggeessitee callistee teessu qorannoo kee dhiyeessuu qabda. Yookiin immoo carraa uumuu qabda bakka qorannoon suni irratti dhiyaatuu fi dhaga'amu. Bakka hayyoonni garaagaraa warra waan kanarratti warri beekumsa qaban dhufanii irratti dhiyeessanii wal mormanii wal falmanii yaadni gaariin bahu dhiyeessuun dirqama keeti. Sanarratti paanaalii jalqabaa fiilmi irratti kan qopheesse ana ture. Biyya Jarmanii Firaankifartii fi Poland University Warsaw wajjin walii ta'uun jechuudha. 2015 achi isarratti fiilmiin Oromoo kana fakkaata bu'uurri fiilmii Oromoo kana fiilmiin Oromoo kana yoo fakkaate yookiin asiin yoo deeme gaariidha kan jedhu kana achitti warri Amaaraas kan keenya kanaadha kana fakkaata asii kaane iddoo kana jirra. Warri kunis warri Sumaalees warri Tigrees maalii kunis akkasitti dhiyeessanii booddee isatu guddatee gara kitaabatti jijjiiramee booddarra kitaaba ta'e. Gara immoo fiilmii hojjechuutti gaafa dhuftee jette fiilmii hawwiin qaba durumaa jalqabee fiilmii dalaguudha hawwiin qaba durumaa jalqabee garuu teeknikaalii barumsi fiilmii biyya keenya waan hin jirree fi ofiin of barsiista asii galee isumaayyuu immoo carraan argattu kaameeraan maal akka ta'e kaameeraan akkamitti maalii kana booddeerraa otoo kanaan jirru carraa arganne. Carraan arganne kuni maybe dhaabbata Sandescribe yoo beekta ta'e dhaggeeffattoota keenyas wanti kuni gaariidha. Dhaabbanni Sandescribe dhaabbata Oromooti garuu Ameerikaa keessa kan jirudha. Biyya keessatti socho'a. Non-profitedha yookiin immoo NGOdha. In deeggara warra keessattuu fiilmiin afaan Oromoo akka bahuuf deeggarsa kenna. Fakkeenyaaf dhaabbata Oromooti. Dhaabbata Oromoo. Waa'ee aartii afaan Oromoo irratti. Waa'ee aartii afaan Oromoo irratti. Mee daawwattoota keenyaaf ibsi waa'ee sun jechuun amma dhaabbatichi suni
ijoollee keenya kan biyya keessa jiranii waa'ee aartii irratti hirmaatan akkasuma muuvii fa'a dalagan afaan Oromootiin jechuudha. Warroota keessan gargaaruudhaaf. Egaa jalqabarra maal goone jalqabarra wanta kana kan hundeesse obboleessa keenya gaazexeessaa Dhaabaa Wayyeessaati. Namoo Daandii jechuudha VOA irraa. Nuti akka boordittis still boordii keessa jira kan. Achi boordii qofa otoo hin ta'in immoo biyyatti maaliin godhee barumsa kennuu qabna. Barumsi bu'uura waan hundaati jennee barumsa kennuu qabna jennee barumsa kana eegalla. Barumsa kana gaafa eegallu fiilmii irratti ammas obboleessa koo baay'ee jaaladhu baay'ee really dinqisiifadhus faranjiidha. Stefan Thomas jedhama. Stefan Thomas kuni asii University St. Thomas fi St. Thomas barsiisaa ture. So University St. Thomas wajjin walii galuun jalqaba. University St. Thomas materiaalii nu kenna. Fiilmii bareedaa fiilmii jira jedhamu addunyaa irratti kan barattoota isaanii asitti ittiin barsiisanii nuufis ijoollee keenya Oromiyaa keessatti ittiin akka barsiisnu nu kenna. Barattoonni asii kafalanii baratu. Barattoonni achi garuu tola baratu. Gargaarsan jechuudha. Isaanis Oromiyaa keessatti jalqabamee jira amma. Barsiisne siin jedha bara. Barsiisne. Duraan. Yeroon biyya jiru. Amma ani barattoota achiin barsiisa. Stefan immoo barattoota asii barsiisa. Baay'inaan garuu Stefan onlaayinii barsiisa. Asiis achittis jechuudha. Achi otoo kanaan jirru waan suni caalaa eenyu na godhe na kakaase. Achi isaan describe maal godhe namoota muraasa warra Hollywood keessa jiran kana isaan wajjin walii galuuni practicalis argisiisuu qabna jedhanii kiruun dhufe gara biyya. Dhufanii achiin booda nutti agarsiisuu jalqaban. Shootingii akkamitti akka fudhatamu, hojii daayirektaraa, hojii aktarii, hojii barreessuu maalii kanarratti. Egaa waan ajaa'ibsiifadhe tarii taayipii kootii mitiyyuu kanan jedhe tokko hojii daayirektaraati achirratti. Daayirektarichi is amazing jechuun. Muuvii hojjetan sana irratti daayirektaras ofumaaf taatanii hojjettani? No. Daayirektarri waliigalaa as Hollywoodiidhaa dhufe. Fiilmittiin fiilmii gabaabduu afaan Oromooti. Fiilmii gabaabduu afaan Oromooti achiin booda fiilmii sana fuudhaniiti ni akka amma intiniiti gargaaraa daayirektaraatti achirratti kan jiru. Ati jechuudha. Fiilmichi sana eenyu barreesse? Yaadanii tala jedhamtu takka natti fakkaate. I'm not quite sure. Maal irratti xiyyeeffata fiilmichi? Fiilmichi waa'ee miidhaa dubartii wayii irratti xiyyeeffata. Waan ajaa'ibu yeroo waraabanii kaameeraamaanii daayirektarichi mataa isaatti kaameeraamaanitti yeroo tokko bakka kaameeraamaanis ta'ee hojjeta. Fiigaatti waraaba. Fiigaa waraaba. So aktaroonni hin dadhabu. Akka isaa ta'uu dadhabu. Nutis waan garaa gargaaruu irratti baay'ee dadhabna. Garuu inni akkasitti guyyaa guutuu akka haala sanaan yeroo meeqarra deebi'ee fudhatee fiilmii daqiiqaa 10 baasuudhaaf fiilmii daqiiqaa 10 baasuudhaaf torban tokko nu fudhate. Torban tokko. Galgalaan edit godhamoo deebi'ee. Mee Dr. Sarafaa asirratti fiilmiin suni already xumuramee hawaasaaf dhiyaatee jira. Baay'eera. Amma fiilmoonni karaa isaan describe ba'anii baay'ee jiru. Maqaan isaa maal jedha? Fakkeenyaaf kan yaada koo fudhatanii barreessanii baay'eetti gammadu tokkos Qanafaa kan jedhudha.
Qanafaa amma baay'ee itti gammadee Suni kan nama iddoo baay'eetti amma kan isin irratti hojjetan sun maal jedhama kan isaa? yaadanii jedhama natti fakkaate. Kan isin irratti hojjetan sun okay YouTube irra ni argatu jechuudha. Hin argatu subscribe jala jira subscribe jalatti filmii baay'ee jira karaa subscribe mee asirratti gaa Dr. Safarii gamanaanii hojii gaazexeessummaa dalagdanii gara fiilmitti si deebi'a akka tole achiin booda fiilmii koo dura yaaliin naa ta'uu dide fiilmii lammaffaa hojjedhee fiilmii sana barreessuu direct gochuu edit gochuu waan hundumaa kanan irratti barreessa irratti filmii amma qondaalticha jedhama qondaalticha yookiin the state man jedhama isa waan hundumaa yoo anatu hojjete. Inni kun amma hawaasaaf dhiyaatee jira? Dhiyaateera. Maal irratti argatu hawaasni? YouTube irra hin jiru. Gadi hin dhiisne YouTube. Tanaan dura gadi hin dhiifamne. YouTube irratti gadi hin dhiisne deemnee argisiisne ture. Intaniitti baay'inaan Oromootti yeroo tokko as Minnesota kanatti argisiiseera. Sanaan ala Oromootti bakka baay'eetti hin argisiise. Garuu fiilmi feestivaalii eessatti argisiifamuu mala kan jedhu hawaasa keenyaaf. Fiilmi feestivaalii irratti yeroo lamaan tokko argisiiseen jira. Amma YouTube irratti gadhiisuun barbaada amma yeroo keessatti. Simbirtuu miidiyaa irratti hin argatu? Hin argatu jedhee. Dhaggeeffattoota hordoftoota keenyaa dhageettanii jirtanii Dr. Safariin fiilmii isaa kan qondaala jedhu jechuudha kan qondaalticha kan jedhu kan xumurratti dalage kana kanaan dura gadi hin dhiifamnee gadhiisuudhaaf qophiirra akka jirudha kan nuuf ibsaa jirani. Simbirtuu miidiyaa YouTube irratti jechuudha yeroo akkamirraa hanga hangamitti eegan? Editingii irratti waan deebisnee hojjennu wayiitu jira. Editingii sana akkuma xumurreeni tarii waggaa kana xumuraa. Yookiin anumatti editingii hojjeta deebi'ee yoon yeroo argadhe yookiin immoo nama editingii na gargaaru barbaadeni achiin booda editingii san waan clear goonu wayii xannoon jirti ishii sana irra deebisnee. Mee asitti amma hojiin keessan baay'ee tokko hedduudha kabajamoo Dr. Safarii asitti amma hojii gaazexeessaas hojjettanii Simbirtuu miidiyaa irratti barreessaa kitaabaati. Asiin immoo hojii muuvii dalagdanii xiinxalaa siyaasaati. Mee hojiiwwan kana keessaa kamtu ulfaata kamtu isinitti tola? Mee waan kana hawaasa keenyaaf. Hin ulfaatu hundumtuyyuu hundumaayyuu jaalalaan hin hojjedha. Itti gammadeen hojjedha hojii amma hojjechaa jiru kana baay'inaan garuu yeroo diimaan yeroo tokko yeroo dheeraa sirraa fudhataa yeroo tokko yeroo kee guutuu fudhateeti maybe si jeequu yeroo tokko haalli si mijachuu dhiisuu danda'a. Isa keessatti egaa ani amma guyyaatti hojii 4 hojjedha jechuu dandeessa. Nan barsiisa. Hanga ammaa Minnesota keessatti high school fi University Northwestern hin barsiisa. Amma ji'a kana dhumarraa jalqabee kolleejii tokko hin barsiisa. High school yoo ta'u kolleejii tokko hin barsiisa. Garuu Northwestern barsiisuu ittuma fufa. Deebi'ee egaa amma University Minnesotatis barsiisuu eegaluufadhe. Iddoo lama kanan guyyaa garagaraa jechuudha. So guyyaa barsiisan oola. Ergan barsiiseen boodanii as dhufa. Iddoo lama immoo iddoo barsiisuu. Kan kanaa itti deebina. Iddoo laman barsiisa egaa guyyaatti hojii lama jedhe. Achiin booda asiin dhufaa nan hojjedha. Asii hanga saa 8 asiin ture. Asiin baha.
asii baheeni yookiin otoo annas jiru yeroo argadhe odeeffannoon barbaada. Miidiyaadhaaf jechuudha. Miidiyaadhaaf odeeffannoon barbaada. Nan bilbilaa namoota beekutti namoota haalli oduu gaazaritti goonu kan haala garagaraatti gaazar goonu. Insaayidarii qabna keessoo. Keessoon suni nu ergu. Yeroo tokko ofumaa nu ergu waan akkasii jira waan akkasii ta'e yeroo tokko immoo bilbiltee gaafachuu qabda. Bilbiltee wanti kuni maalinni maaliif akkas ta'e maal sitti fakkaata yookiin immoo odeeffannoon kana irratti qabdu jira kana argachuu qabda. Kanaaf nama sana keessattuu biyyaa'oo ta'e yeroo wayisii fudhata. Yeroo sana yerooni boqonnaa qabnu jira barsiisuu kana keessatti. Biyyatti yeroo sana faan bilbila. Haala odeeffannoon sakandariin immoo jira. Odeeffannoon miidiyaa garagaraa irraa fudhattu. Jechuun amaluma miidiyaati sun. Miidiyaan tokko miidiyaa kan biraa irraa hin fudhata. So qabatamaa yoo arge. Yaa mirkaneeffachuu qabda sana. Reliable. Mee bakka kanatti Dr. Safarii akkuma miidiyaa irratti dalagdanitti odeeffannoo garaagaraa argattanitti quuqama sabaas jechuun akkuma jirutti ta'ee miidhaa uummata keenyarra yeroo ammaa kana gahaa jiru kan jechuun duriif mootummaan wayyaanee akka malee miidhaa kan ture qabsoo qeerrootiin mootummichi sun kufee jira. Amma mootummaa Oromooti kan ofiin jedhu kan uummata keenya kan mootummaa duraa caalaa miidhaa jiru jechuudha. Mootummaan amma jiru kan biltiginnaa kun jechuudha. Mee odeeffannoo guyyaa guyyaas ni argattanii akka ofii xiinxaltaniittis mee waa'ee kanarraa xiqqoo nu ibsaa. No, mootummaan amma jiru mootummaa Oromoo miti. Mootummaa Oromoo fi jedha malee maqaa Oromootiin mootummaa daldaluudha malee maqaa mootummaa Oromoo miti. Mootummaa Oromoo jechuun maalidha inni? Oromummaan guutuudha. Oromummaan hanqoon hin jiru, hanqoos hin beeku. Oromummaan guutuudha. Oromummaan guutuudha gaafa jennu nama Oromummaa isaatti amanuudha. Ani Oromoo ta'een eenyu wajjiniin iyyuu dubbachuu barbaada. Addunyaa wajjiniin kan walii galuu barbaadu. First of all ani Oromoo ta'een akka Oromoon addunyaa ilaalutti addunyaa ilaalee yoon compromise gochuu barbaade compromise godha. Yoon compromises hin godhu ta'ee deal wajjin godha. Sigalee asitti garuu akka Oromootti warri amma hin geggeessine jedhan kun Abiyyi Ahmedii jalqabee akka Oromootti kan isaan dhiyaatan. Isaan keessa maalinni tokko kan ilaaluu qabdu gaafa namni nama fakkeenyaaf ati ani Oromoodha jechuu dandeessa. Yookiin ni Amaara whatever ta'uu dandeessa. Jibba siif hin qabu homaa siif hin qabu waan feete yoo taate. Sii miti ganuu mee waaqatu akkasitti si uumu. Tigrees ta'e, Sumaalees ta'e, Oromoos ta'e, Amaaras ta'e maali? Dhugaa isaan yoo natti himte garuu Amaara yoo naan jette ani Oromoodha siin jedha akka Amaarattiin Oromoon tokko Amaara wajjin akka taasisuu qabuun si taasisa. Okay? Oromootti yeroo naasa'u Oromootti akka taasisuutti naasa. Amaara yookiin Tigreetti yoo naasa'u akka Tigreetti taasisuutti naasa. Sigalee kana keessatti egaa maal qabaa? Nama tokko eenyummaa isaa kan inni beektu gaafa guyyaa lamaadha. Guyyaan tokko guyyaa gammachuuti. Guyyaan lammaffaa guyyaa gaddaati. Guyyaa lamaan sana namni na hidha. Fakkeenyaaf afaanuma waa afaan ittiin hiikkatte baruudhaaf gaafa naate afaan ati dubbattu. Gaafa aarte afaan ati dubbattu. Gaafa gammadde afaan ati dubbattu suni murteessaadha. Maaliif? Unconscious mindii kee keessatti jira. Consciously nama wajjiniin akka barbaaddetti dubbachuu dandeessa. Sana Abiyyi Ahmed gaafa gammachuu isaa guyyaa tokko waa'ee Oromoo fi yookiin afaan Oromoon dubbate hin beeku. Gaafa filatee jalqabee gaafa filatamee jalqabee jechuun hanga Abiyyi hanga filatamutti hiriyoonni anis beeka otoo inni hin filatamini
natti mee jira Oromoodha jedhee Oromummaadha jedhee akka isaa keessaa ari'ame 2014 natti mee ture. Eeyyee. Hiriyoota isaas baay'een beeka ammumaa sumaayyuu. Hedduun hiriyoota mee asirratti guyyaa tokko asitti guyyaa tokko haati koo Amaara jedheen hin beeku. Essiin galte dhokseet Oromoo qulqulluu fakkaatee achi keessa dhokachaa ture. Gaafa gammachuu gaafa filatamu sana ani haati koo Amaara abbaan koo Oromoodha. Inumaayyuu nugusa torbaffaa taatee naan jettee jedhe. Nuti ishii miti kan koman. Abbaa isaas haadha isaas hin koman. Isaan nama kabajamu. Dhimma maafachee akkasitti dhalateenis nun galchu. Fedhii isaa miti sun. Nuti namicha nama sana. Yaa namicha. Ilaalchichi ilaalcha Oromummaa miti. Ilaalcha Oromummaa miti kuni. Ilaalchi Oromummaa ati namni tokko ati Oromoodha jetteeni haati koo akkasii jedhu. Waan tokkoon Yaburqaa Zimmataa keessaa baay'ee tachi kan na godhu tokko jira. Hawwaniitu Salamoon Disaasatti gaafa dubbattu Salamoon Disaasaa inumaayyuu ati jettee gaafa Amaara argitu akkoon koo akaakileen koo Amaara barii jettaa jettee. Eega Oromummaa keetti amante eega namummaa qabaatte dhiiga xinnoo dhiiga bicuu Amaaraa wayii barbaaduudhaaf haga akaakilee kee deemuu maaliif barbaachiseette? Abiyyi Ahmad Oromoo ta'e Oromoodha. Maaltu haadha isaa akaakilee abaabilee nugusa lakkaa'uu maaltu isa geesse? Ani Oromoodha. Jimmattan dhaladhee hunda keessaniin tajaajila akka nama tokkotti otoo jedhee namni iyyuutti. Okay, mee Dr. Tafarii akka hayyuu Oromoo tokkotti, akka beekaa Oromoo tokkotti, akka Dr. Oromoo tokkotti Oromoon gaa waan hedduu isinirraa eega jechuudha. Innis mootiin tokko kinnisni tokko yoo mootiin qabanne dammeessuu hin danda'u jechuudha. Damma san dammeessuu hin danda'u waan irraa barbaadamu san gochuu hin danda'u. Oromoonis hayyuu isaa irraa waan guddaa tokko eega. Akka hayyuu Oromootitti mee Oromoon yeroo amma rakkoo keessa galee jiru kana maal gochuu qaba kan jettan yaadaaf mee maal dhiyeessitu Oromoodhaaf maal gochuu akka qabu hawaasa? Ani yeroo baay'ees kanan dubbadhu gama tokkoon waa'uma aartii na gaafatte malee umurii koo guutus kanan irratti hojjechaa ture waa'ee gadaa. Ani faala jedhee kanan yaadu Oromoon gadaatti deebi'uu qaba. Gadaatti deebi'uu jechuun maal jechuudha? Baruma baraanii boo'icha nu nuffisiiseera bu'aa jiraachuu hin qabu baruma baraan. Maaliif? Abiyyi kan akkuma ati jette iyyuu jalqaba wayyaaniin nu miidhaa tureemi. Maaliif wayyaaniin nu miidhe? Siistamichi waan eeyyamuuf. Abiyyi dhufe siistamichi waan eeyyamuuf. Namni yaraan aangootti dhufuu ni danda'a. Ameerikaa keessatti Tiraampi dhufee ture. Ameerikaanonni baay'een gammachuu hin qaban gocha Tiraampitti. Maaliif namtichi dandeettii bulchiinsaa yookiin waa hubachuu hin danda'u nama koovidii ofirraa dhorkuudhaa fi barakinaa immoo waraannadhaa jedheedha. So nama akkasii kana akkamitti gaggeessite Ameerikaan? Filannoon ofirraa gaggeessite. Siistama waan Tiraampi jechuudha. Nuti siistama waan hin qabneef namichi kun hagam akka turu hin beekne. Garuu Ameerikaan sanaan ala maal qabu siistamni isaanii check and balance qaba. Achi keessa fakkeessuudhaaf hin jira biyya keenyas check and balance. Fakkeenyaaf haawusiin pirezidaantii to'ata asitti yookiin koongiresiin pirezidaantii to'ata. Koongiresii keessa paarlaamaa lama qabu, seneetii qabu, House of Representatives qabu. House of Representatives waggaa lama filatama biyya kanatti. Seneetara waggaa jaha filatta. Pirezidaantii immoo waggaa afuriin filatta.
Kan Ameerikaa. Kan si dhibu immoodha gadaadhaan akkatti wal fakkaatu. Mi'a ammanuuti mee bakka kanatti. Afachuu isatti deemaa jira. Oromootti deemaa jira. Amma asitti haawusiidhaan filatamuu fi waggaa 21 ol taanan filatamuu dandeessa. Asitti. Seeneetariidhaan filatamuuf waggaa 36 ol ta'uu qabda. Pireezidaantii ta'uuf waggaa 40 ol ta'uu qabda. Sigalee dirqama sun. Amma kana Oromootti toofinne siistama Oromoos akkas gochuu qabna jedhee yaada. Siistamni Oromoo. Mee asirratti al tokko fakkeenya isin amma quuqamaa mirga dhala namaati. Yeroo hedduu akkaataa odeeffannoo itti dhiyeessitanii fi uummataaf itti quuqamtan irratti kan xiinxalle jechuudha. Asitti amma isin mootummichi kuni karaa nagayaatiin bu'aa jettanii amantu moo qawween bu'aa jettanii amantu? No, inni mootummichi gara kamiiniyyuu abu. Cinqeen keenya mootummichi gara miin bu'aa miti. Mootummichi nuun taanidha amma walumaa galatti. Nuun taanidha buusuu miti. Rakkoon buusuu miti. Wayyaanis buusne garuu wanta arganne hin jiru. Siistama maaliif hin argatin? Siistama gaa lafa waan hin qabaanneef. Marroon otoo dhufe sanuma godha. Bakkuma biyyi san siistamni yoo hin jiraatin. Jawaar achirra kaa'e waanuma sana godha. Anas achirra kaa'e waanuma sana godha. Siistamni waan hin jirreef jechuudha. Maaliifi akkuma siin jedhe amma yuunivarsiitii keessa barsiisnami. Waan qorannoo garaagaraa maal garaagaraa hin argina miti. Absolute power corrupts absolutely jedhama. Yoo ati waan si to'atu hin jiraatin inuma badda. Kanaaf siistama qabaachuu qabnaa jedhe. Siistama si qabu, siistama sakaalu, siistama kana keessaa baateenaan badii keessa jirta kan jedhu jiraachuu. So siistamni sun akkamitti uumama jettanii yaaddu? Isa kagadaan kana sitti maa jira miti? Isan sitti maa jira ba? Fakkeenyaaf amma laale amma dheengadduma kana namni biyyaa dhufee jira. Nama naannoo Abiyyi fa'aatti dhiyaatu keessa nama beeku jechuudha. Maali biyyi baddee akkamitti akkasitti callistanii ilaaltu hin jedhee. Abiyyi bar nama tokko hin dhaga'uu naan jedhe. Nama tokko. Idi Amin daaddaa ta'ee naan jedhe. Idi Amin daaddaa ta'ee jedhe. Idi Amin isa Ugaandaa sana jechuudha. Nama tokko even kan biraa dhiisii naan jedhe namni sun. Profeesar Biraanuu illee dhaga'u. Yaaduma waan Abiyyi jedhee harka dha'uudha nala Profeesar Biraanuu mataa isaatti namni tokko waan Abiyyi jedhee kan mormus hin jiru. Namni tokko Abiyyiin kanaa ta'u kan jedhus hin jiru. Riippoortiis hin dhiyeessaniif. Sadarkaa sanarra jira. Pireezidaantii ani akka kootti sana ta'uu qabu. Akka kootti Oromiyaan caffee lama akka qabaattuun barbaada. Caffeen lama maaliif? Caffee gadaati. Caffee gadaa namni tokko caffee gadaatti kan filatamuu qabu waggaa 40 ol ta'edha. Caffee gadaatti kan filatamuu qabu. Waggaa 8 qofa filatamu. Waggaa 8 qofa filatama. Waggaa 8 sana keessatti waan bulchiinsa sirna gadaatti jechuudha. Yaas gadaa caffee lama qabaatta. Caffee gadaa qabaatta. Caffee dhaabbilee siyaasaa qabaatta. Caffee akkuma Ameerikaatti House of Representatives jedhan kan Oromiyaa kana kan dhaabbilee siyaasaatti Afikoo jedhi, Abaawoo jedhi, Waboo jedhi, Maalii jedhi hundumaa kuni wal dorgomeetti mana sanitti filatamu.